Ashama harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Media kun qophii keenya Son Artii torban tal tokko karaa Horn Media isinii darbudha. Qophii Son Artii keenya irratti godinaalee Oromiyaa 11 keessa deemnee torbaniin aadaa akkasumas uffataa fi kanneen kana fakkaatan godinaalee Oromiyaa 11 keessatti isiniif dhiyeessina. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Egaa qophii Son Artii qorraa aadaa godinaalee Oromiyaa 11 keessa gara Arsiitti imaleen jira jechuudha. Godina Arsii keessatti gaafa fuudhaa fi heerumaa yookaan gaafa sargii maaltu akka gaggeeffamuu fi nyaanni achi keessatti fi uffannii fi kanneen kana fakkaatan maal kan jedhu as keessatti argattu yookaan Son Artii keessatti argattu. Son Artii irraa artistii Masarat Hundeedha jechuudha. Masarat Hundee artistii beekamtu akkasumas immoo aadaa Arsii irratti xiyyeeffattee kan sirba weellistu yookaan weellistuu cimtuudha jechuudha. Kanaaf sirba har'aa kana keessatti sirba aadaa Arsii keessumaa sirba gaafa sargii sirba Masarat Hundee irratti tura. Masarat Hundee aadaa Arsii irratti kan xiyyeeffate akkasumas immoo sirbi har'aa yookaan Son Artii irraa sirba Masarat Hundeeti jechuudha. Keessumaa aadaa Arsii irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Gara sirba isheettan sin dabarsa. Mucaatu achi deema yookaan mana warraa deema waan ta'eef amma fuudhaaf heerumaa fedha jechuudha. Sirbi kun kan irratti xiyyeeffate neetuufi keessan sin akkuma argaa jirtan kana gara eebbisanii mucaan yookaan inni fuudhe sun fudhatee gara mana warra isaatti qajeelee jira jechuudha. Xilaa irraa qabee jechuudha. Egaa achitti immoo gara fuuldaatti immoo maal akka ta'u maaliin akka inni fudhatee deemu walumaan kan laalu ta'a. Ragadaka, ragadaka, tabadaka, ragadaka, tabadaka.
Egaa akkuma argaa jirtan kana akka farda yaabsisee gara mana warasaatti yookaan gara mana isaatti fudhatee deemaa jira jechuudha. Eebbisanii gaggeessanii farda yaabsisaniiru jechuudha. Irra caalaa kun aadaan kun bakkeewwan gara garaatti beekamaadha akkasuma jechuudha. Akkasumas Egaa akkuma argaa jirtan kana mana warasaa yookaan bakka gaheera jechuudha. Bakka fudhatee galu sana yookaan bakka mana isaa egaa farda tokko yaabbatanidha jechuudha. Kan isaan xilaa inni irra qabee yookaan jaalalaan fudhatee kan inni galaa jiru jechuudha. Eebbifamee jechuudha. Kanaaf egaa sirbi kun egaa sirba ergaa guddaa dabarsuu danda'udha jechuudha. Keessumaa aadaa irratti kan xiyyeeffatee bahedha jechuudha. Sirbi kun sirba aadaa Arsii irratti sirba masarata hundee jechuudha. Kanaaf egaa kanaaf aadaa waggaa sagalee duraa jechuudha kan Arsii keessatti sirbi son Arsii qoharraa jechuudha. Kanaaf sirbi masarata hundee kanaaf sirba ergaa guddaa dabarsuu fi aadaa Arsii nama barsiisudha jechuu ni danda'ama jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophii son Arsii torban kana sirba aadaa Arsii irratti kan hundaa'e kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti musii waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii son Arsii biraan hanga wal jiree bulchimoo qophiin Horn Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.